Gowwaan bahara keessa dhaabatee fixeensaaf dheebotaa jette Oromoon yeroo marmaayitu. Akkuma san jechuudha yeroo hedduu waan cinaa keenya jiru akkasuma immoo waan mana keenya keessa jiru dhiisnee gara biraa fagoo ifaajinee soyna yookiin ammoo tuyyuu yaadna ka argachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf nyaatota mana keenya keessa jiran akkasuma kan yeroo hunda ijaan arginuu fi kan fayyadamnu keessattuu biyya keenya keessatti baratamaa kan ta'e karaalee hedduudhaan kan akka fooniitti itti fayyadamnee qaama keenya furdifachuus yoo ta'e akkasuma fiizikaala qaama keenya namoonni dhiigni isaanii hir'atan akkasuma viitaaminoota fi albuudonni qaama isaanii keessaa baay'ee kun beekamaadha hir'achuun isaanii isiniif assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin Oromoo guutuu jechuudha. Namoonni afaan kana dhageettan afaan sababal'aa guutuun keessan irraa fayyadamaa isiniin jedha. Akkuma baratame subscribe gochuun gama viidiyoo kootii haalaa hadeemnu warri subscribe gochuun maatii kootaata like godhaa viidiyoo hanga xumuraatti daawwadhaa hiriyoota keessanii qoodaa isiniin jedha. Yeroo hedduu gaafii hedduu gaafatama. Viidiyoo hojjat irra deebi'ee gaafatama jechuudha. Namoonni keenya osoo hin laalin viidiyoo kan nama gaafatanidha. Kanaaf har'as jechuudha viidiyoo adda tahee wayii qabadee dhufee jira. Haaluma salphaa taheen kan asitti argitan kun nyaata qaama keenya furdisu akkasuma immoo tuyyuu taa'aa nuu baasuu fi harmi keenya illee saffisaan akka hanga takka hormooniin isaa dhaabbatu kan nu gargaaru sammalee jechuudha. Namoota dhiiratiif illee bu'aa hedduu kan qabuu fi walumaa galatti xiqqaa irraa hanga nama guddaatitti daa'ima gaafa ji'a 8-9 koggaa irraa eegalee jechuudha kan osoo fayyadamanii karaa naannahaatiin hedduu bu'a qabeessa kan tahee fi akkasuma immoo tuyyuu karaa mana farmaasii irraa karaalee adda addaatiin daa'immaniif kan hojjetamee gurguramudha. Haa ta'u garuu mana keenya keessa karaa salphaan hojjenne inni kun faayidaa hedduu kan qabudha. Haa ta'u faayidoleen inni badhaadheen viitaaminoota waan silaa jechuudha. Tokko maqaa dha'u osoo hin tahin waliigala viitaaminoota albuudota hedduun kan badhaadhee fi akkasuma immoo tuyyuu baay'ee fayya qabeessa kan tahedha. Tokkoffaa irratti misira duudaadha. Misira duudaa namni hin beekne hin jiru. Akkasuma misirri diimanis baay'ee fayya qabeessaa fi akkasuma immoo tuyyuu faayidaa qaama keenyatiif hedduu kan oolu maal isiniin jechuu danda'a faayidaa isaa himee hin xumuru. Walumaa galatti jalqaba irratti misira tolfannee dhiqannee booda sanii ibidda irratti ho'isna jechuu yookiin ni akooyinaa jechuudha. Akkuma qorsoo yookiin akaayyii jedhamu akaayamu sanitti akooyinee ho'isnee immisnee haala kanaan qopheessina jechuu erga ho'isnee geessine maal godhuu heddii jechuun keessaa waan hin oolle qorsoo misirallee fiddee dhuftee Razaan jechuun keessan shakkii hin qabu. Haa ta'u kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo ilaalaa kan irraa faayidaa guddaa argattan ta'a. Qorsoo osoo hin tahin karaalee naannahaatiin haala salphaa taheen nyaata mijataa fi lallaafaa tahee bareedaa fayyadamuu ni dandeenya. Kan asitti argitan waan afur. Isaan kunneen afran keessaa inni sadii waan dura barsiise. Haa ta'u garuu karaa adda taheen qabadhee dhufee jira. Ijoolleen gaafii hedduu na gaafataa jiran viidiyoo kiyya irratti jechuudha xiyyeeffannoon kan na gaafatan. Kanaaf haala salphaa taheen misira duudaa qopheeffattanii kan misira duudaa argachuu hin dandeenye misirri diimaan irra hedduu filatamaadha. Haa ta'u garuu misira kanatuyyuu caala waan taheef jecha gara faayidaa kanaatti namoonni misira kana qofa argachuu dandeettan immistanii erga geessitanii ni daayitan jechuudha. Wantoota asitti argitan afran kanniin walitti dabaluudhaan akkasuma immoo aananii fi yookiin aanan ititaa urgoo zabaadii isa jedhamuun waliin maayine fayyadamuu ni dandeenya. Haaluma amma argitanii kunoo daayinee geessinee kan hafillee daakkannee karaa salphaa taheen jechuudha. Baay'ee kan hin ulfaanne liffaatii baay'ee kan nun gaafanne akkasuma immoo karaa baay'ee osoo hin deemin keessattuu jechuudha. Nyaanni kun namoota dhiigni isaanii baay'ee gadi bu'anii fi yookiin ammoo hir'ina dhiigaa garmalee qaban akkasuma ammoo viitaaminoota fi albuudonni hedduu qaama isaanii keessa ayiranii baay'ee hir'atee jedhe hedduu kan gargaaruu fi baay'ee fayya qabeessa kan ta'e dhugaa rabbii isiniin jedha. Ufiifis yoo hin fayyadamne ijoollee hiriyoota keessan namoota beeytanii qoodaa isiniin jedha. Asitti kan isiniin jechuu barbaadu namoonni tokko jechuudha osoo marafuu fuulli isaa kan golgolaa'u akkasuma ammoo tuyyuu hanga barbaade osoo dhiqatu osoo dibata barbaade dibatu fuulli isaa kan hedduu miidhamu waan ta'eef kunoo asitti kan argitan urgoo yookiin ammoo tuyyuu aanan itittuudha. Aanan itittuu namoonni hin argan rakkoo tokko hin qabu. Aanan dhangala'oolee ni ta'a. Aanan harcillee bishaaninis kuruu ni dandeettanii aananinis kuruu ni dandeettanii ni laaffifna. Booda sanii akkuma asitti argine misira maankaa tokkoo fi akkasuma saliiqa yookiin simsima yeroo hedduu barsiisa ture. Namoonni hedduu zabiiballee na gaafatan zabiiballee barsiisee jira. Zabiiba namoonni biyya Arabaa keessa jirtan inaba mujaffafa yookiin inaba goysanii zabiibatti kan jijjiiranidha jechuudha. Viidiyoo guddaa hojjadhee jira akkamitti akka hojjetamuu fi akkamitti akka qophaa'ullee viidiyoo san namni ilaalee hin gaafatu jedhee yaada. Kanaaf warri ilaalinis jala seentanii ilaaluu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkama amma argitan kanatti aananitti yookiin urgootti yookiin zabaaditti misira daakkama kana mankaa tokko godhanna akkasuma zabiiba ammoo tuyyuu
firiin 10 hanga 15 itti godhanna samales jechuudha saliiqa itti daballaa timira firii 3 kukkunne yookiin ammoo haala margitan kanaan bulleessine saanii kennan naqanna jechuudha guutuu isaatuyyuu nyaanni kun sa'a kam fayyadamaa kan jedhuu fi namoota hedduutu yeroo akkam akka fayyadamnu nu himii naan jettanii gaafii na gaafataa jirtanii kanaaf yeroo isaa kan fayyadamnu galgala yeroo hirriba rafuu hennu dura maankaa tokko hanga lama ganamas akkasuma guyyaa gizee sadi baay'isnee yoo nyaanne akkam rakkoo qabaa hangam nyaanna ji'a hangamii kan jettanii fi rakkoo tokkollee hin qabu faayidaa malee rakkoo tokko inni qabu hin jiru jireenya kee guutuu irratti danda'amee nyaatte taananii fayyadamte taananii baay'ee kan si gargaaruu fi akkasuma mootuyyuu hedduu bu'aa si qabu malee kan si miidhu tokkollee miti namoonni hedduun jechuudha waan akka qorichaatti guyyaa yeroo sadi yeroo lama yeroo takka fudhadhu hirriba booda nyaata duraan jedhuuniif waan hanga murtaa'ee qabu se'an akka fakkeenyaatti nyaanni har'a qopheessine kun qoricha jechuun ni danda'ama haa ta'u malee garuu ala xuula yookiin ammootuyyuu walitti dhaabnee fayyadamuu rakkoo tokkollee kan nurraan hin geennee fi akkasuma ammootuyyuu bawoo adda addaa dhukkubbii mataatii fi hir'ina viitaaminii D yookiin akkasuma viitaamin A viitaamin E viitaamin K viitaaminoota hundaan kan badhaadhee fi albuudota hedduudhaan kan guutamedha jechuudha akkuma beekamu timirri bichaan adda isaatitti gahee hedduu kan qabuu fi qaama ilma namaati rifeensarraa jalqabee hanga kottee miilaatti bu'aa hedduu kan qabu inuma beekama yookiin isin hunduyyuu ni beeytan jedhee yaada kanaaf nyaanni kun keessattuu dubartii ulfaatii fi dubartii harma hoosistu hedduu kan barbaachisuu fi isii kan fayyadudha daa'imaafis tahee jechuudha kanaaf dubartiin ulfaas tahee dubartiin deettee fayyadamuu dirqama jedhee yaada akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha sababni isaa akkuma beekamu jechuudha dhiifamna of kolcha saliiqa yookiin ammootuyyuu najal hayyuu bade kanaaf naaf kolcha isiniin jedhee saliiqa yookiin ammoo simsimni inni afaan arabiitiin jedhamu bu'a qabeessa kan tahee fi dubartii ulfaatiifis tahee dubartii deettuuf kan ajajamudha akkasuma misirri albuuda hedduun kan badhaadhee fi viitaaminoota hedduu kan of keessaa qabu nutu hin beekne waan taheef haala salphaa ta'een karaa biraatilleen asiira yookiin ammootuyyuu dhugaatii lallaafoo goone fayyadamuu ni dandeenya misira inshallah ta'ala isallee guyyaa biraa kan qabadhee isinii dhufu taha isin ammootuyyuu viidiyoo kana nama hundaa qooduuf zabiiballee karaalee hedduun barsiisee jira kanaaf akka fakkeenyatti har'a kaniin isiniin jedhu faayidaa waan 3-4-5 qofa fayyadamtanii faayidaa hedduu jechuudha xiqqaate 7-8 irraa fayyadamuu ni dandeettan akka fakkeenyatti qaama keessan taa'aa isinii akka baasuu fi harma akka isinii baasu fayyadama akkasuma hir'ina dhiigaa akka dhiiga keessan isinii guutuu fi yookiin ammoo saffisaan dhiigni keessan qajeela tahee akka isinii taa'uuf fayyadama garuu faayidaa isa keessatti kan biraa hedduu viitaamin K viitaamin E viitaamin C fi viitaamin D wantoota hedduun kan badhaadhe kan argattanii asumaan obboleeyyan keessanii dabarsaa isiniin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii fayyaan fa'aa isiniin jedha oromoo koo guutuu subscribe like gochuu hin dagatina waliif qooda dogoggora kiyyaaf na of kolchaa isiniin jedha koomentii yaada keessan naa barreessaa